السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أرتي نياتا سين في دكتور فتلي هركا نياتي أبسكوتي تقولنا كيتي سلبي تركا قولي كذا ويسوون أنا قالوا برانكو جت شوفي أي يجوا يجلق جلاجة كاسوفو متي قولي كذا جت شمالس قالوا والكاوتا نيات أنجن والكاوتا نياتا جت شودا يسين قالوا أرتنا يلا دبسوا ده أما كفيلي سياك أم سوري يعني يودي الدمو مالتو نانجي. Hello. Hello, baby. How are you? I'm not fine. You're not fine. Go hospital. Make all my room like this, dirty, everything you disorganize. If you're not fine, go hospital. Come say my love people sorry. You disorganize my room. Sorry, really sorry. Hey, my people. Love you so much. You make me young. I can't talk. He scared me too much. Feed food more. I give you food. I broke the cupboard. You give me food, you eat. Everything you finish. I'm becoming small because of this. She become big, me I become small. Why like this, Amira? Why like this? Why like this? Just. Well, I'm going to call company. Take you. Okay. Topia? Good, but not too much. But I love you. Ethiopian garid atigaru gari. But I love you. I love Ethiopia so much. Are you really? I love you so much. Are All you my really? sister from there, Ethiopia, I love you. So good. You have heart. Everything is okay. You know, this is my shakala. This is my shakala people. Don't Anna think. Baba. You not my boss. She was Anna shakala. Baba. You know she's shakala. This Tomorrow I back you to office. she wash my clothes. I will she take come you to office. You listen me? My face will go tomorrow. You know what Shimalis tell? Shimalis akka jedha geetta. Nyaata inkawina kararraa kaawwadha. Shimalis tole. Nasha inkaura yashumrisan. Yanshu ad. Shimal akka sedhe dhagenne meechaa keechalla zayitidha waladha. Gara hojii gadi baadha. Atamma si'aati kana booda jechuudha. Eega piraank sirra dalagamee geeffame booda carqii kan uniformi kushina hojjedhuuti harka kee waladhu. Go the kitchen. Come back. I got the chicken. Okay, my thank you. Babe, don't go. Babe, I go eat food. Oh my god. Oh my god. Kareefi piraanki maaf nyaadhe gana deebi'ee nyaadha. Oh my god. Madame fakkaata. Eeban ijoollee madame jenna madamenti akkuma hangaasa afaan mantarra ganaman. Oh no, me and madame, you see? Akkasitti ciistu laala bannaataachu. No, I do not show it already. Ugumaa ijoollee irra madamenti jechuudha. Awwaawwaa nyaadhe isaa piraankii keessa kana keessa yoo jettee harka nyaadhe namittiin tun akkuma hangaasaa irra ganama hin dhiyyitu. Akkana godhate. What? You sick? I'm sick too much. Akkasinin jedha bakka nagaan jiraadha. Like, share, subscribe godhuun dagatinaa sin jaaladha. Fayyaa naaf ta'a nagaa ta'a. Guyyaa biraa olitti deebinaa. Oh, madaamin guyyaa biraa sinit deebiti. Oh my god. Hordoftoota kiyya madaamiti takka akkana godhataa beektanii. Isi akkana godhate jedhe cinna barate. Na bakka asin jaaladha fayyaa naa ta'a subscribe like share godhaa osin tole yoo isinitti hin tolle immoo akkana gadi godhaa yoo isinitti tole immoo ala akka akkana goone hin beeka abdii qaba akkana gootanii isin jaaladha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii akkam jirtan fayyaa keessanii nagaa jira. Like share subscribe godhaa. Siisi piraankii godhaa. Kifilii seqee achitti kaameraa dho'isee piraankii godha jechuudha. Na wajjin tura. Yeroo isiin dhufte ukadhee rifachiisaa. Sirkii kana immoo sirkii nun haa dhaabatu hidde yaa rabbii kee. Yeroo isiin dhufte akkanatti waraaba jechuudha. Yoo isiin na dhagarini. waliin tura jechuudha akkasii dhuftanii
yaa rabbi si dhaabadhu ka dhaabatu hojii dhaabasi haa dhogguun tilkii tanan isii waan takka dhagarree baay baay. Ufuu diddee eegee dadhabe jechuudha. Ufuu diddee gisee ishee dhuftee kabata keessa seenee jechuudha. Kabata carqii kana keessa seenee achi keessa dhukadhee rifachiisa. Ufuu diddee irti yaa rabbii. Isiin kushiinaa jirti. Misaa fidatuu deemtee ani immoo kifilii ishee haqee achitti dhoysee nan agarree yaa rabbi kootu kaa dhufuu diddee maaluma kiyya godhe. Hoo isiin dhufte kabata kana keessa seenee kabata kana argitanii isa kee meeqee sana seenee saalaa qabsa. Eeyyamna seensisa. Na seensisaa kabata keessa seenee dhukadhee itti uttaala hoo isiin dhufte. yaa rabbi dhufuu diddee kushiinatti nyaata nyaattanatti fakkaata. yaa rabbi fidikaa yaa rabbi. Hookan immoo ka'ee uffata si jalaa bittinneessu maal godha dhufuu diddee ka'ee uffata si jalaa bittinneessa hookan. Wallahi. What do you want us to know? I go with Shaima. No, we'll see how my food goes. How are you? How are you? I don't have also time. What time? Time for what? Yeah, like this. You bring food? Aywa. Eat, miskin, eat. You bring food, huh? Yeah. You eat together? Hey, not too much. Get spoon. Babe, this peeps too much more. I give you sugar. What you do? I don't do anything. I want to sit here. Well, I was going to take my food. No, what are you doing? Sit here up. I see you, you don't come back. I see. I think you're yesterday. Please. How are you? Fine, but no fine. Why no fine? How? You are going to make my food become down. Why put it down? You come down, come down. Next time, not do like this. My heart not good. You have to know it. My heart like this. You have to like this, huh? Yeah. ما في مشكلة I take the hospital. How are you? How food? Good? No good. Why not good? I wanted to eat good, but you? I want water. Yeah. You want Here, that? I give you water. Yeah, bring cook it. Open, open. Look the mouth, David. Yeah, what's this? But. Again. Mula, you make me tired. You make... 1 minute. Only one. Now I want food. You want food, huh? Shut up. Babe, Shut up. what? This is my food. Shut up. Babe, this is my food. Shut up. Oh my. Well, this is my food. I'll show you. This is for the food, huh? You're going to finish my food. Hey, sit here. Next time. Okay. We eat together. I finish. Eat. I
finish. How about you? This how much? Expensive. It's too much expensive. You cannot afford. Hey, you're going to blood. Eat. Samira. How I eat when you do like this, Asul? Eat, mommy, مشكلة. Eat. I won't help you. Go. Eat. Go. Go. Samira, you're going to break my things. Go. Go. Where I go? Go. I don't think I'll go. I have to sit. Leave my room. Daddy. I have to sit. Babe. Go. Babe, eat. I don't do anything. No plus. Okay, babe, eat. Babe, eat. ما في مشكلة. How I eat when you know good. Eat. Drink. Food okay? You want help? How you don't take tips? I don't know. I give you. No. One. Hi. Samira, go. Why you like this? Yes, I won't sit in your room. Why? If I sit in your room, what's the problem? Won't sit in your room. Eat. I won't sit. Just. Why you don't like me when I sit in your room? Ay, kakatu piraankii si godhe. Nyaanni takka nafni aslaala maaloo nyaata irra. Agasiin dhufte qabata keessa ta'a waliin fuudhidde aslaala nyaata illee irraa xaragee waan isii godhe. Buskuutiin buskuutiin natti kennite buskuutiis illee jala nyaadhe wanni takka sin nambifne